Akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaalii Siisol Biirootek alas viidiyoo biraa kan barumsa isiniif tajaajila adda tokko walitti qabannee walitti deemnee jirra. Innis akkamitti Linux operating system kompiitara keenya irratti install goona kan jedhudha. Magara viidiyootti seenaas jalqaba sanaan dura immoo chaanaalii kanaaf warri haaraa taatan subscribe godhuun dagatinaa, like godhuun dagatinaa. Viidiyoon kan isinitti tolu taanaan hiriyoota keessaniif qoodaa isiniin jecha magara viidiyootti seenuudhaan tokkoon isaa kanan isinitti ergisuudha. Jalqaba irratti warra Linux operating system beekneef Linux operating system jechuun kanuma akka Windows'dhaatti kompiitara keenya irratti yoo install goonu itti fayyadamnu jechuudha. Fakkeenyaaf kompiitara keenya irratti yoo Windows install goonu kan akka Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11 kan ammaan tana ba'e jechuudha. Isaan kanneen kompiitara keenya irratti install goonaan akkuma itti fayyadamnu Linux operating system illee kompiitara keenya irratti install goonaan fayyadamna jechuudha. Inni Linux operating systemiin gosa lakkoofsaan tokko akka qabaachuu baatullee gosoota baay'ee qaba. Innis kan akka Ubuntuudha, kan akka Kaliidha, kan akka Kubuntuudha kan jedhaman gosoota Linux operating system jechuudha. Kanneen keessaa irraa immoo Ubuntu akkamitti kompiitara keenya irratti install gochuudhaan install goonu kan inni argisiisu jechuudha. Faayidaan isaa hoo maali yoo kan jennu ta'e fakkeenyaaf Windows install goonu appilikeeshinoota baay'ee install gochuu dandeenya achirratti wantoota baay'ee irraa argachuu dandeenya Windows irraa. Akkasuma immoo Linux operating system Ubuntu kan jedhamu kana yoo install goone faayidaan nuti isarraa argannu tokko kompiitarri keenya yoo kan saffisni isaa gadi bu'aa ta'u ta'e isa yoo install goone kompiitara saffisni kompiitara keenya baay'ee dabaluu danda'a jechuudha. Saffisa kompiitara keenya dabaluudhaaf baay'ee barbaachisaadha. Amma security'dhaaf vaayirasonni garagaraa kan hin seenan jechuudha akka salphaadhaatti. Kanaaf Ubuntuun operating systemiin baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Amma tokkoon isaa akkamitti install goone jedhan jedhu isinitti argisiisa. Jalqaba browser irra seenuudhaan download goone jechuudha. Firefox keessa seenee amma isinitti argisiisa. Gubbaa isaa kanarratti Ubuntu download kan jedhu barreessina. Egasii download Ubuntu for desktop kan jedhu kanarratti gadi tuqna jechuudha. Jalqaba irratti nu dhufa inni nu asirratti yoo tuqnu ammaan tana kunoo download Ubuntu for desktop kan jedhu jira. Linkii kanarratti yoo gadi tuqne download godhuu dandeenya jechuudha karaa salphaadhaan. Kun amma weebsaayitii Ubuntuudhaati. Sirratti yoo tuqne karaa salphaan download godhuu dandeenya. Kuni waa'ee Ubuntuudhaa tokko kan nu beechuudha as keessatti yookaan immoo gubbaa isaa kanarra download kan jettu kanarratti godhaanis download godhuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf verishiniin haarofni ammaan tana gadhiifamee jiru 20.04 LTS dha. Latest release version jechuudha inni kuni kanarratti tuquudhaan download godhuu dandeenya jechuudha. Kun akkuma gubbaa kanarraa argitan thanks for your downloading Ubuntu desktop nu jedhee jira. Jechuun gubbaa isaa kanarraa kun akkuma argitan Ubuntu download godhaa jira jechuudha. Ani kanaan dura download godhee waan hin jiruuf naannoo yoo guddate naannoo karaa GB 5 kanaadha. Saayiziin isaa jechuudha GB 5 akkasiin ta'a. Kanaan dura download godhee waan hin jiruuf amma kallattumaan gara steepitti nuti singeessa steepinitti aanu ammoo Rufus application jedhamu jira. Rufus kun maaliif fayyada yoo kan jennu ta'e Ubuntu kana kompiitara keenya irratti install godhaaf jalqaba gara Fresh irratti boot godhuu qabna. Fresh irratti boot godhaaf ammoo application Rufus jedhamu jira jechuudha. Isa kanatti fayyadamnee Fresh irratti boot goonee eegas kompiitara keenya irratti install goonee jechuudha. Rufus kan jedhu kana kun barreessuun dhufa gubbaa irratti kan dhufa kana irratti gad tuqne jechuudha. Gara jalaa kana gadi deemuudhaan latest release version isaa barbaanne irratti gad tuqne jechuudha. Kan dhiyeenya kana gad dhiifame jechuudha. Kun immoo sadii tuqaata akka 8 version kan dhiyeenya kana gad dhiifamedha haaroo jechuudha. Isa kanatti gad tuqne download goone jechuudha. Ani isa kanas download godhee waan jiru kun immoo saayiziin isaa baay'ee xiqqaadha. Saayizii takka tuqaa 3 MB qofa. Kana jechuun baay'ee xiqqaadha. Ani isa kanas download godhee waan jiru kanaan dura amma gara applicationatti jaamuudhaan akkamitti boot goona kan jedhu isinitti ergisiisa. Ergasii akkamitti install goona kan jedhu isinitti ergisiisa jechuudha. Jalqaba application bira deemna. Egasii Rufus application hin barbaanna search goone jechuudha gubbaa isaa kanarra. Egasii Rufus kan jedhu nu dhufee jira. Isa kanarratti gad tuqna jechuudha. Egasii gubbaa isaa kanarra flashii itti sakkaa'ee jira jechuudha. Flashii itti galchee jira. Flashii itti galchuu goo gubbaa isaa kanarra kunoo select godhee natti ergisee jira. Flashii GB 32 kan ta'e flashiin keessan isa kana Ubuntu kana kompiitara isinitti install godhuudhaaf flashiin keessan dirqama GB 8 fi isaa ol ta'uu qaba jechuudha. GB 8 fi isaa ol ta'uu qaba flashiin keessan. Egasii Ubuntu operating system isaan select goone jechuudha. Select gochuu kanarratti kudhan Ubuntu operating system select goona jechuudha. Folder inni keessa jiru bira deemuudhaan kun Ubuntu operating system kan jiru argadee jira. Iddoo download goota san keessaa kan argattan jechuudha. Egasii kun GPT or MBR ta'a. Yeroo baay'ee kompiitaroonni baay'een MBR kan nyaatan partition scheme. Egasii default gootee file system egasii ready kan jiru.
start kan jedhu kanarratti tuqxanii gara jechuun raayitidha. Egasii fileeshii keessanirra faayilii yookaan jiraatu ta'e formaat godhuu qabdan dura yookaan jiraatu ta'e osoo formatiin godhanii itti galchitan inni kun automaatikaalii ofii formaat godhee irratti buut godhuu jechuudha. Amma faayiloota achirra jiran hundaa'u formaat godhee jechuudha. Kanaaf faayila keessaniis jalqaban irraa fudhachuu qabdanii jechuudha faayiloonni barbaadan yookaan fileeshii irra jiraatan. Egasii amma kunoo koppiingii ISO faayil godhaa jira. Parsantii 2.2 irra jira gara parsantii 100tti deemee jechuudha. Kanaaf xiqqoo ishee yeroo muraasa hin fudhata waan ta'eef amma inni gara parsantii 100tti xumurutti xiqqoo ishee daqiiqaa muraasa eegnee walitti deebinee jechuudha. Amma akkuma argaa jirtan kun xumuree jira jechuudha. Egasii kiloos kan jedhu kana tuquudhaan fileeshii keenya asirraa luqisnee gara kompiitara install godhuurra barbaachisan bira deemnee itti galchina. Fileeshiin keenya install ta'uusaa asirraa argina. Fileeshii irraa luqisuudhaaf ammoo jala kanarratti tuquudhaan eject iddoo jettu kanarra tuquudhaan fileeshii keenya safely keessaa remove goona jechuudha. Fileeshicha amma kompiitara kanarraa luqisuudhaan gara kompiitara isa barbaadnutti deemna jechuudha. Kanaaf amma kompiitara isa barbaadu sanitti amma garaan kompiitara install godhuu barbaadu sanirra bira deemee jira. Kompiitara kanarrattidha kan ani install godhuu barbaadu. Jalqaba firee kompiitara sharraa godha. Egasii fileeshii itti galchina. Egasii kompiitaroonni baay'een buut godhuudhaaf F9 fayyadamanii kompiitara keessanirraa kiiboordiirra F9 ishee jettu kana tuqxanii kompiitaroonni tokko tokko as jiru kan akka Toshiba fa'aa kan F12 fayyadaman jechuudha. F12 kan ta'u fayyadaman jiru. F11 fi F10 kan fayyadaman jiru. Garuu kompiitaroonni baay'een kan akka HP dha. F9 fayyadamanii jechuudha. Kanaaf fileeshii itti galchitaniiti yeroo immediately akkuma tasaa inni fileeshii itti galchitaniiti egasii power batanii tuqxan achi yeroo inni ka'aa jiru san jalqaba ka'aa jiru san F9 irra tuqxanii jechuudha. Achi F9 irra yoo tuqxan mallattoo kana jiru kana isin fida jechuun fileeshiin keessan inni itti galchitanii buutu godhuu barbaadna sun isa kam akka ta'eef select godhaa isiniin jira. Isarratti gadi deemuudhaan fileeshii keessan irratti tuqxu jechuudha. Egasii garanatti isin fida jechuudha. Egasii garanatti isin fida kunoo try Ubuntu or uninstall Ubuntu kan jiru kanarratti isin fida. Nuyi kan akka barbaadnu install Ubuntu waan ta'eef install kan jiru kanarratti tuqnee bira dabarraa jechuudha. Egasii language select godhii jedha. Language select goona. Egasii continue jennaan jechuudha. Language erga select goonee booda. Egasii what app you like to install to start with Ubuntu kana wajjin applicationota hammamta akka barbaadda normal installation walbaana kana web browser utility wantoota operating system Ubuntu kana barbaachisan hunda kan guutuu barbaadna waan ta'eef normal installation kan jiru kanarratti tuqnaa jechuudha. Egaa application biraa asumatti install godhuu barbaadna yoo ta'e other option kan jiru kanarratti godhan third party software install godhuu dandeessanii jechuudha. Kana qabaa. Egaa jala kanarra continue kan jiru kanarratti kun ammas egasii installation type ja gosoota Ubuntu install godhuudhaaf wantoota nu fayyadamuu qabnu jira. Ubuntu install godhuun Windows dha wajjin amma computer kan dual goone Windows fayyadama Ubuntu ras fayyadama. Isan taasisuu yoo ta'e install Ubuntu alongside Windows 10 kan jiru kanarratti tokko. Yoo immoo Ubuntu qofa computer kan irratti install godhuu kan barbaadnu ta'e LS disk and install Ubuntu kan jiru kanarratti tuqnaa jechuudha. Ani immoo Ubuntu qofa kan install godhuu barbaadu waan ta'eef isa irratti tuqnaa jechuudha. LS disk kan jiru kanarratti tuqnaa. Yoo immoo kan biraa kan partitionii fakkeet godhuu barbaadan ta'e something else kan jiru kanarratti godhan install godhuu dandeessanii jechuudha. Egasii warreen egaa diiskii kana erase godhuudhaaf isa kan fayyadamuu qabdu maal kan fayyadamuu qabdu walumaa jalqabaa kan irratti tuquudhaan bira darbinaa jechuudha iddoo kanas. Egasii install now kan jedhu kan irratti tuqna. Xiqqoo isheen eegna jechuudha. Rise the change to the diskii keenya irratti jijjiiramni kanneen armaan gadii kunniin mul'ata jechaa jira. Eeyyeen continue jennaani. Egasii time select godhinu jechaa jira. Time kan nuyi fayyadamnu Awurooppaan kaalendarii waan ta'eef New York time isa sirriidha. Where are you eessa jirtan jechaa jira. Isa sanaaf New York yoo barbaanne jennee barbaanne jijjiiruu dandeenye inni rakkoon barbaaddi garuu dandeessee jechuudha. Egasii continue jennaani. Who are you eenyu maqaan keessan jechaa jira. Maqaa keessan itti galchitanii egasii your computer name maqaa computer keessatti itti galchitanii egasii pick user name itti galchita password itti galchita password keessanis confirm goote jechuudha. Isaanis jala sadeen kana amma kan kiyya itti galchee jira. Egasii jala kanarra continue kan jedhu irra tuqnaa jechuudha.
akkasii copying file nu jechaa jira. Amma xumurarra geenye jira jechuudha Ubuntu install godhuudhaaf. Almost finishing the copying file nu jechaa jira. Wantoota tokko kan waa'ee Ubuntu dhaan nutti agarsiisaa jira. Appilikeeshinoota wajjin install ta'an kan akka VLSI kunneen waliin kan install isinii ta'an jechaa jira jechuudha. Xiqqoo ishee yeroo hin fudhata waan ta'eef xiqqoo ishee eegna jechuudha. Isa kanarrattis Ubuntu irraa wantoonni tokko kan isin dhibu yoo jiraate ask for Ubuntu kan jiru website isaanii irra deemuudhaan yookaan community local community team kan jiru kanarra deemuudhaan wantoota barbaadan Ubuntu operating system irra kan isin dhibe argachuu dandeessanii jechuudha. Installation complete nu jechaa jira amma install goone xumurra jira jechuudha. Installation complete, you need to restart in order to use new installation. Kana godhuudhaaf installation keessan guutummaa guutuu akkasiin xumuramuuf restart godhanii jechaa jira waan ta'eef koomaatiin restart kan jedhu kanarratti tuqnee bira dabarraa jechuudha. Restart goona amma kun restart godhaa jira kompiitarri keenya. Egasii please remove the installation media then press enter. Fileeshii reefu itti galchine irraa install goone san irraa luqqisuudhaan enter godhaa jiru jechaa jira. Saniif amma isarraa luqqisneet enter goonaa jechuudha. Amma xumurree jirra jechuudha. Ubuntu haala ittiin install godhan kana fakkaata. Amma kompiitarri keenya window irraa gara Ubuntuutti jijjiirame jira jechuudha. Haala salphaa keenyaan warroottan Ubuntu barbaadan karaa salphaa kanaan Ubuntu kompiitara keessan irratti install godhuu dandeessanii. Ubuntu faayidaa baay'ee qaba. Akkuma jalqaba irratti ibsine irratti baay'ee salphaadha kompiitara keenya. Appilikeeshinoonni baay'een kan kompiitara keenya yoo window fayyadamnu busy godhan kana yoo fayyadamne baay'ee salphaa ta'u jechuudha. Amma Ubuntu karaa salphaa ta'een install goonee jirra jechuudha. Amma login godhee kan asinitti geessitan password reef itti galchine san itti galchine jechuudha asirratti. Kana fakkaata jechuudha Ubuntuun live. Waan hordoftaniif baay'ee galatooma. Viidiyoon har'aan tan isin qabadde dhufe kana fakkaata. Akka barumsa gaarii irraa argatan abdiin qaba. Viidiyoo kana subscribe godhuun dagatina. Chaanaalii kana subscribe godhuun dagatina. Viidiyoo kana like godhuun dagatina. Hiriyoota keessaniifis qooduu dagatina. Chaanaalii kun chaanaalii waa'ee teknooloojiidha afaan Oromootiin isin barsiisuudhaaf fudhatee as ba'e waan ta'eef subscribe itti roobsuun dagatina. Like itti roobsuun dagatina. Galatooma.